Hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii jira jirtu nagaa keessanii galata rabbii nagaa kootiin isiniin ja'a. Viidiyoo aadiin isinii waraabaa jira jechuudha meekaapbii takka malee. Inni akkasan isiniin ja'a hordoftoota kiyya. Argitanii karaan ani deemu wayii bishaan bichaadha iyyuu barsanii. Bishaan jechuudha waan rooba ganna. Das naman jedhu. Das nama jedhan isiniin ja'a hordoftoota kiyya. Chaanaali kiyya kana viidiyoo irratti dalagaan jiru dhugaa baay'ee nama dabbaraa miti. በጣም ያዛዝናል ደበሩ ብረ ደርቤ በጣም ያዛዝናል ማለት ነው። ቶሪ ኬኛ ከቲ በሬዶ አርጊታኒ ደስ ነመን ጀዱ ዋው ማሻአላ ጀዳ ቦታና ንጅሩ ኩኒ ኤሳ ቦታና ንጅሩ ኩኒ ጀቾ ወሪ ቤተን ሽልማት ይቀብደን እሺ አከሲን ስኒ ጃው ድፍቶት ኪያ ቢያና ንጅሩ ታና ዮ ቤተን ወይን ኢትዮጵያ ታው ደንደሲ ወይና ዳማ ታኡ ደንዴሲ ወይን ደሞ ብየ ብራቱዩ ታኡ ደንዴሲ በሾ አርጊታኒ ሀዱሬ ጀቹ ኪያ ነምኒ እና ከሲን ሲኒን ጀአ አያችሁ ነምኒ ቤተን ጀቹ ዳቦታ ካና ብየታና ሽልማት አብዳኒን ሲኒን ጀአ ሆርዱፍቶት ኪያ ደስና መጀቲ ባይ ባሬዲ አካና ካይ ኪኖ ዘና ፈታ ጀቻ ጀራ hari guyyaa sanbata jechuudha ayyaana leeni amata baaliidha jechuudha ayyaana biyya Itoophiyaa keessatti baay'ee kabajama biyyoota biraan beeku malee argitanii zaafiiwwan dhugaa biyya tanammaa beekuu qabdanii jechuudha beekuu qabdan akkasin isiniin ja'a ayyaachuu tatti bareedu des nama jedha hababaa faatu jira way maal gootaaf gibbii keenya waraabdanaan jedhanina karaan deemaa jira argitanii habaaboo hin qabu malee silaacha seenetan kutadhaayi እና ክስኒ ስኒን ዘዳ በጣም ትደስ ነመጀዲ ነማቲ ቶላ ዋው ፎሊ ወጢ ልኩ ማሻአላህ አከቲ ደስ ነመጀዱ ሽታ ምት ረቢ አይ አንኪኖ ጀቹዳ አንኪኖ ከራራን ተስናና ነምኒ ጋባ ዋኑ ጀቹዳ አያና ሳይ አናታን አይገርምም እንዴ ነመንገረሙ እና ከሲኒ ሲንጃ ወርደፍቶ ተፍከ በጀምቶ ተኪ ቻናል ኪ ከናለ ሚ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ናጉዳ ማል ጀቹዳ ዩ በሪ አከመለ ታጅራ ረቢ ማል ጀቹዳ ወርደፍቶ ተኪ ላይክ ናጉዳ ሼሪ ምናምን ናጉዳ እሺ እና ከሲኒ ሲንጃ አያናለ ወሮታ አማንቲ ክርስቲያና ታታኒፊ baga isininge amanti kristaan orthodoxi beentenille nafakata baga isininge isinin jedha ayyaana bariida isinif haa ta'u akkisin isinin jedha akkana jechuudha ayyaana bariida kan bara kan jechuudha bara dhufullee itti argitanii bara dhufuda waggaadhaan jechuudha namni keessa namni tokko soo keessa hin goddoliin yookiin hin hir'atin jechuudha maatii keessa wajjiniin gammachuu fi jaalalaa fi tokkummaadhaan jechuudha kanii waggaa geessanii rabbiin isin haa godhu ayyaanallee ayyaana bariidaa isiniif haa ta'uun isiniin jedha akkana jechuudha guyyaa ayyaana kana baay'ee das nama jedha beeytanii biyya keenyatti ጊዜ አያና ጀቹዳ namni wal waamee ጊዜን biyya Itoophiyaa jechuudha maatii kiyya bira jirutti ጊዜን biyya ambaanitti amman beeku ani baay'ee tureen jira waan ta'eef yoo xiqqaate waggaa 8 ta'a 7 waggaa 7 ta'a jechuudha ergan biyya irraa deemee ani biyya deebi'een beeku waan taateef amman beeku amma waan itti jiru beeku ammas maatii bira jiru waan ta'eef injira miti waan itti jiru beeku ጊዜን ani biyya jirutti jechuudha hordoftoota kiyya ummanni kiristaana ummata islaamaa waamee wajjin jechuudha dabarsu ummanni islaamaatillee jechuudha gizee sooma ramadaana jechuudha harafaallee jechuudha marqa hojjetanii
injiraa miti nyaata jechuudha. Nyaatota aadaa biyya keenyatti beekamoo ta'e jechuudha hojjetanii jechuudha. Maatii warra kiristaanaa waamanii jechuudha. Hin waamanii warri kiristaanatis dammoo jechuudha daabboo tolfatee peepsii waan akkas akkasiisan jechuudha. Bitanii miriindaa faa buna faa bitanii dhaqanii jechuudha. Isaan immoo gizee fakkeenyaaf sooma faazigaa faa hiikatu jechuudha. Isaan warri islaamaa jechuudha marqa marqanii dhadhaa kana akka ajaa'ibaa kanatti itti naqanii jechuudha. Marqeen beetanii marqa arsii jechuudha maashaa Allah. Uummanni arsii marqa akka ajaa'ibaatitti hojjeta. Addaanuun citu jechuudha akka maastikaa kanatti aalaafatta jechuudha. Inna isa hojjetaniiti jechuudha waan adda addaa bitanii isa bicha osoo hin ta'in hanga buna barbaree faa shiroo faa injiraa miti waan peepsii faa bakka waan akkas akkasiisan bitanii fidanii dhufuu jechuudha. Aannan sabareedhaan jechuudha. Aannan urgaawwannoo kana itittuu kana jechuudha. Waan akkasiisan fidanii dhufanii siinjaa hordoftoota kiyya. Anuyyuu nama nu bira dhufu hin qaba. Anuyyuu mataa kiyyatti nama bira dhaqu isaan illee gizee sooma nu bira dhufan hin qaba jechuudha adda kiyyatti. Anummaan jechuudha maatii bira osoo hin gahin. Innaa akkasin isiniin jedha. Innaa jechuudha akkas ture gizee nan biyya jirutti baay'ee das nama jedha. Gizee ayyaana wal waamanii buna wajjin dhuguu, hin nyaatu, hin dhuguu, hin bashannanuu. በጣም ደስ ነመዘዳ ጀቾዳ አማ ገሩ ኢምቤኩ አኒካ ኢምቤኩ ገሩ ማቲ ነንጋፋድ አከሱመ ናንጨራናና ቤተኒ ኡመትኒ ገረ ኬኘት ጀቾዳ ኡመታ ባየት ወልቀለቀሌ ወልኬስ ድብልቅልቅልቅ ጀዴ ጅራታ ጀቾን ኡመኒ አማራ ሂንጅራኒ ደሞ ጀቾዳ ኡራጌ ካምባታ ኡመን አከሲሱን ለ ጀቾዳ ሆጂዳፍ ሂን ዱፋኒ ሆጂዳፍ ጀቾዳ ኬሰዩ ካምባታ ጀቾዳ ኢጆሌኒ ካምባታ ዳ ማነኛታ ደሞ ዴቢሴ ማን ማናማትዩ በቃ በቃ ገሪት ጀቾዳ ባይናን ጅራን ጀቾዳ ባይናን ኡመታ ባየ ጋሪ ታኤ ምስኪና ጀቹን ምስኪንናን ጀሩ ከረብራቲ ተከፉራን ኡመታ ገራ ላፌሰ ጀቾዳ ሆጂሌ ሰነስራቲዳን ሆጀታኒዳ ባይደስ ነመጀናኒ ሲንጃ ወርዶፍቶተ ኪያ ጋር ኬኛ ሱኒ ደሞ ዴቢሴ ኦሮሞን ኢስላምኒ አማር ወልኬስ ዲብልቅልቅ ልቅ ጀዴ ጅራታ ጀቹዳ አመንቲዳን አዳ ወልቆዱን እንጅሩ ጋር ኬኘት ጀቹ አናማ እንጅራሚቲ ቢያ አርሲ ናንጅሩ አርሲ አና ሁንደረት በካ ሁንደት ጀቻን ጅሩ አካ ጉዲነቴ ኛቲት አካ ገንደ ኬኘት ሲኒ ይማጅራ ማሊፊ ገንደ ብራ ዴሜን አርጊኒ ዋ ሂን አርጊኒ ዋን ሂን አርጊን ተኮሞ ዱበቹ ስሪንት ዋን ታየፍ ጀቹ እና በቃ አመንቲዳን ኦቶ አዳ ወሊን ቆዲን fakkeenya famma biyyi keenya ani maatiin kee gaxarii jiraatanii jechuudha yoo namni tokko dubartiin takka yoo ciniinsifatte algaadhaan baatanii deemanii katamaa geessanii jechuudha gara keenyatti እና ጊዜሰን ጀቹዳ እስላም ሶን ጀዲን ክርስቲያን ሶን ጀዲን ጀቹ ዱፋኒ ጀቹ ወልራ ቡታኒ ባታኒ ጀቹዳ ዴመኒኒ ጀቹዳ አካሱማ ዮና ማለ ዱኩብሳታኒ ጀቹዳ akkasumatti walirraa fuudhanii butanii jechuudha. Innaan isiniin jedhu isin galaamiti baatanii deemanii jechuudha. Karaa mana yaalaa geessanii jechuudha. Rakkinna irratti sargii irratti jechuudha. Gizee sargii ummata islaamatiif kubaati qalama ummata kiristaanatiifis hin qalamaa jechuudha. Sargii godhatan taanan jechuudha. Yoo inumaayyuu warra harka qalleeyyii ta'e jechuudha. Harka qalleeyyii ta'ee jechuudha qabeenyin jiraa miti gochuu hin dandeenye ta'eeyyuu hoolaa bitanii ummata islaamatii kennanii qalatu jechuudha. Kobaatti imana kennanii fi addatti nyaata isaan hojjetan jechuudha namatti hin godhanii fi akkasitti nyaanni hojjetamee wajjin nyaatanii dhuguu jechuudha biyya keenyatti. እና jaalalaa fi kabajaa guddaadha wajjin jiraataniin isiniin jedha hordoftoota kiyya gizee ayyaana jechuudha. Amma namni tokko maal jedha beektanii akka amantii islaamatitti jechuudha ummata kiristaanatiin baga siinge jechuun haraamaa jedhan akkas jedhama jechuudha. Garuu amantii irratti jedhamu jechuun anu fi kiyya bakka san hin geenye waan ta'eef hin geenye yaani injiraa miti tamaariidha. Garuu jechuudha haraama ta'uu danda'a hin beeku ani jechuudha. Ginni ta'ullee akka ganda keenya sanitti wanti haraama jedhamu hin jiru jechuudha. Akka ganda keenyatitti isiniin jedhaani akka amantiitti isiniin jechaan jiru. baga sinin ge waggaadhan illee sinaaga jedhanii wal eebbisaniituma wannoo jedhu waliin nyaatanii dhuguu jechuudha. Na akkasan isiniin jedha anillee jechuudha baga isiniin jedha hundumaanuu baga isiniin gehen jedha kana fakkaata jechuudha.
Akkasiin isiniin jaa hordoftoota kiyya, hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Subscribe, like, share gochuu hin dagatinaayi. Na jajjabeessaa jechuudha. Badeen jirallee ni baay'ee. Baay'ee badeen jira. Ingidihi amma nan dhufa nan hojjedha amma beetanii baay'ee biizii tatta'eetu waan babbadee akka duraanitii miti. Gizeen beeruutiin jiru san waaw. Viidiyoo dalaguu natti tola. Gizee san immoo maalidha beetanii intarneetiin tiyya jechuudha. Viidiyoo guyyaa 3 4 torbee tokkollee hin teechisti gannaan buustu jechuudha laal. Kiroomii keessan viidiyoon gannaan bu'u yoo liivii seene malee viidiyoon jechuudha gadi naan bu'u. Akkasin isiniin jaa innaa jechuudha akkasi amma garuu biiziin ta'e malee viidiyoon gannaa bu'an isiniin jira intarneetii jira. Amma kana beeketu banaayan yaa rabbii kiyya. Torba 8 na fakkaata. ምንድነው ቆይ በነማዳ በነማዳ hayyee bakka hordoftoota kiyya kara gibbii galee jechuudha. asonsarii wayyaa rabbii kiyya.